raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Harka fuunee hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa. Ani xiiqii dhugaasaatii anis anaa dhufu jechaatuman ijoollee muummeffannaa kurfii keenya dilbata Waxabajjii bultii 21 bara 2020 isinitti himuun guutuu isaatti waliinuu tarkaanfannaa. Saamichi gubaatiin qabeenya Oromootaa kamanaaf kan alaa loltoota, poolisootaa fi milishoota mootummaa kuneeffataa impaayera Itiyoophiyaan raawwatu akkasumas hidhaa dhaanichaa fi ajjeesanii reeffa Oromootaa bineensa nyaachisuun eega gaafa Oromiyaan kuneeffatamtee fi Oromoo gabrummaan mudatee as mootummoota impaayera Itiyoophiyaa dhufaa darbaan raawwataa ture ammas jabaatee itti fufuun Konyaa Wallagga Lixaa Ona Aayiraa keessatti Oromoo ajjeesanii reeffa isaas bineensaaf darbuu kan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan Oromticha Ona Aayiraa irraa bilbilaan odeeffanneedha. Dabalataanis gochaaleen ammeenyaa akkanaaf kan kana fakkaatan giddugaleessa Oromiyaa Kaaba Shaggar Salaalee Ona Dagam keessatti raawwachuu akkasumas bulchiinsa naannoo mootummaa Beneeshaangul Gumuz godina addaa Matakkal keessatti Oromoonni Matakkal miidhaalee garaagaraaf saaxilamuu dabalataanis dhimma warraaqsa galaana uummataaf haala waliigalaa Oromoonni kibba ba'a Oromiyaa Konyaa Baaleedhaa keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee marii gabaabaa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo qarree bilisummaa Oromoo gamasii waliin qabaanne sagantaa keenya kana keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessan haga xumura kurfii keenyaatti nu faana ta'uuf dura deebi'ee isin hawwataa. Jalqaba irratti bulchiinsa naannoo mootummaa Beneeshaangul Gumuz godina addaa saba Oromoo Matakkal keessatti dhiibbaa fi miidhaa Oromoota gamasii irratti raawwatamaa jiru irratti odeessa Oromticha Matakkal irraa arganne isin dhageessisuun sagantaa keenya aanfannaa nu faana tura. Bulchiinsa mootummaa naannoo Beneeshaangul Gumuz godina addaa Oromoo Matakkal keessa rakkoon garaagaraa kanaan durayyuu tureera. Amma immoo numaa jabaatee hojjetoota mootummaa irraati miindaa humnaa ol kutuu sanuu kafaluu fi dhiisuuf kan kana fakkaatutu jira jedhama. Hojjetoota mootummaa sabaan Oromoo ta'an irratti ati immoo hojjetaa mootummaa ta'uu keen dhaga'e. Mee maaltu si mudataa jira? Isa kana gabaabsii nu ibsi. Yoon baay'ee galatoma inni kana dura illee baay'ee asaadhaan iyyuu maalidha ture amma garuu kan sindibu jiraachuu malee amma dadhabnee geenye jira. Kana dura illee xinnoo amma ta'e gaariidha. Miindaan amma akkuma hojjetoota kan qaama Oromoo qofayyuutiin ta'een kan mootummaan makkan hin dandeenye hojjetoonni mootummaa parsantii 25 akka xaaraarraa otoo ta'een biroojii nuu kaffalamu irraa parsantii 25 fedhii keenyaan ala waan tokko gaaffii gaafannee deebiidhaan ibsanne eessatti waan tokko hundi kana mudbataniidhaan jiru waan ta'eef namni tokkorraa deebii argachuu hin dandeenye. Kanaafuu amma jireenya qabutti deemnee jirra hundi bakka boo'ee dadhabee nama xiyyeessuu dhabee itti amma gubbaatti deemnee murtiin tokko nuu kenname karaa sibiilota warra keessatti dheereedhaan illee takkannee itti murteessinee miindaan isaanii akka kaffalamuutti wanti hundi akka biyyaatti dhufe waan ta'eef hundi keenya parsantii 25 jetta sana kaffaluu hin dandeenye. Garuu shan keessaa akka humna keenyaatti kaffalleetu hojii kana immoo
Kun jenna hundi keenya nattootti yaadnee turre amma ammaatti deebiin tokkotti murteessanii jedhanii waan tokko deebiin laatti mallee namni hundaa keenya irraa jiraa jiru waan tokko argataan jirru keessumaa immoo jireenyi keenya amma keessa keessumaa dhala Oromoo kan ta'an afaan naannoo baay'ee baanee galii dhaqqabaa jirra. Waan tokko dubbannee gaaffii yoo gaafannee gara siyaasatti jiraniitti kuni miseensa baa'uudha. Kuni kanedha. Kuni waan akkasii dhaqaniitu mootii bakka dhalli namaa galee hin baane itti geessu. Sababii kanaatiif bakka eenyummaa keenya irraa illee baay'ee sodaa guddaa keessa kan jiru. Dhugaadhumatti gaa guddoo nama gaddisiisa. Oromoonni Matakkalii fi Oromoonni Walloodhaa egaa dhiibbaa garaagaraan Oromoo fi Oromiyaa irraa akka citan taasifameeyyuu yeroo kamuu diinaaf gadi hin jenne baroota dheeraaf qabsoo keessa jirtu. Haa ta'uutii egaa qabsoon Oromoo goolabbii dhabuudhaan arras rakkoon sunirraa hin dhumin jira. Amma kaaftee turte yoo nu gaaffii gaafannee jaarmiyaa siyaasaatti maxxansuudhaan bakka hin gallettuu nu erguu jettee mee furmaanni maal ta'a laata? Amma haaluma waliigalaa dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti dhimma Walloos haa ta'uu akkasumas ammoo dhimma Matakkal irratti furmaanni maal ta'aadha dhaammata uummata Oromootti dabalataan ammoo qabsoon bilisummaa Oromoo kun lafa guure baay'ee bubbule kunis ammoo jaarmiyoonni siyaasaa Oromoo galma qabsoo bilisummaa Oromoo uummata Oromoo qajeellootti barsiisuu dhabuu fi warri xiinxaltoota siyaasaa jedhanis Oromoo burjaajessuutu yeroo garaagaraatti qabsoon Oromoo akka inni gufatu taasisa warra jedhantu jira. Mee maaliif qabsaa Oromoof maaltu furmaata dhimma walabummaa bilisummaa fi hiree ofii murteeffachuu yeroo garaagaraatti qaamota garaagaraan dubbatamu kana hubannoo akkamii qabdamee kanarratti yaada kennuu qoodi? Inni gaaffiidha amma maal jedhan beektu durillee qabsoowwan akka ta'eetu kanneen qabsaa turre uummanni Oromoo naannoo kana keessa jiru durri fi afaan keenya hin baranne illee akka nama bosona keessa jiraatutti durii kan ilaalamaa turre kan ammaa keessaa garuu jireenyi jiraachuudhaan lubbuudhaan jiraachuu keenyaaf ta'inni amma yeroo baay'ee hawaasni yeroo ammaa kanatti illee namni bilisoomne irraa akka keenya irra dheetu kan inni yaadu nuti garuu jireenyi keenya liqabdooftu nama xiyyanna hin qabnu federaalaa itti namni hin gaafatu yoo gaafatan illee deemanii jara bira deemu waan ta'eef jarri immoo deemsanii itti laallessanii amma deebii kanallee deebii kan ammaasaa kana waan argee kanaanii hojiirra ari'amuu hin danda'an bakkaan illee dhiisaati kan fedhe baay'ee sodaa guddaa keessa kan hin jirru jireenya isa biraa wajjin yoo deegumsiisuu hin dandeenye bakka amma Oromummaa keenya baay'ee jibbaa jirra. Egaa isa darbe sana akkasiin hawwitan kan isin godhe tokko osoo Oromoon hin bilisoomin Oromoon bilisoomeera warra jedhan Oromoo warra burjaajessee mootummaa ammaa kanatti akka inni kufu taasise ilmaan abbaa gadaati jedhee warra sirna nafxanyaadhaa Oromoo irratti deebisuudhaaf tattaafatan kana warra faarseedha. Kana hundaaf immoo ka balbala bane galma qabsoo bilisummaa Oromoo maaliif akka qabsaa'u wallaaluu Oromootii jedhama. Mee galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa sakamtu Oromoof furmaataa mee isa kanarratti yaada kennuu qoodi? Inni kun baay'ee tokko eenyu keenya yoo hin beekne isa kana namni hin beekne tokko jiru Oromoo bilisoomeera dhala warra haasaan filati warra garaadhaaf dur jiraatanidha. Kunuun immoo garaadhaaf utuu hin ta'in saamutii tokko nama ji'a torba taa'udha. Sababii kanaatiif garaadhaaf jiraanne utuu hin ta'in waasofne too dhiibnes bu'aa hin qabne waan ta'eef tokko Oromoon bilisummaarraa deddeebi'e malee bilisoomuu waan arge tokko hin qabu. Bilisoomuunis karaa bilisummaa hin baane ammaatti. Afaan Oromoo haasa'uun illee nama salphachiisa amma iddoo baay'eetti miteessa waa garfaggeessuma. Sababii kanaatiif nuuf furmaata kan ta'u yoomillee qabsoodha waan ta'eef qabsoomuu amma duutti amma isaan eegsanii geessanitti gaaraa nyaannellee ta'ee itti waan nu deebisee jiru bilisummaan keenya immoo kanan itti dhufu beektu hundi keenyayyuu keessa walitti ol jenna waan ta'eef qabsoodhaan itti fufna. Tole egaa ulfaadhu tarii dhimma dhiibbaa isinirra ga'aa jiru naannoo Matakkalittis haa ta'u dhimma waliigalaa Oromoo fi Oromiyaa irratti waan hin kaasin kan itti dabaluu barbaadde yoo jiraate gabaabsi itti dabaliitii. Haa ta'u egaa baay'ee galatoomi ani ergaan dabarfachuu barbaadu tokkollee baay'ee kaasofneeta waan ta'eef baay'ee inni keessa galuu hin barbaadu. Garuu keessumaa waan tokko xinnoo ishee uummata naannoo kanaatiif kan dabarsuu barbaadu. Baay'een keenya Oromoo taanee utuma rakkataa jedhu walitti boonyu afaan dubbachuu sodaannaa. Dabarsinee waan akkas jiru kana haasa'u gooruma waan nu hojjetu tokko fakkaannetu miidhaa keenyaaf baadhannee deemna. Isa kana immoo hamma yoonitti akka hin ta'illee hin deemne. Sababii kanaatiif uummanni keenya kana dhaga'uu danda'u. Keessumaa Beenishaangul keessa warra jiraatan akka koo miidhamanii hundi lafarra jiran suni karaa danda'ameen miidhaa isaanii kana baasanii fi uffatanii qaama isaanii gorfate qaama isaanii deeggaru kanatti waan akkasitti uummatee hafuura baafatanii karaa kanaatiin furmaata argachuu dandeenya waan ta'eef akkas taasanii matan baay'ee gaariidhaan jedha. Immoo baay'ee galatoomaa waan akkas akkasii baasanii nuti akka hafuura baafannu waan nu beekaniif baay'ee galata guddaa isin qaba. Kan amma dhageessan kun bulchiinsa mootummaa naannoo Beneeshaangul Gumuz godina addaa saba Oromoo Matakkal keessatti Oromoota qooduudhaan gochaa ammeenyaa hawaasa Oromoo irratti raawwataa jiru.
qoratuuf gamasitti bilbilee odeeffannoo Oromticha Matakkal irraa argannee sin dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan guyyaa har'aa jechuun dilbata Waxabajjii bultii 21 bara 2020tti loltoonni fi poolisoonni mootummaa kuneeffataa Empire Itoophiyaadhaa giddugaleessa Oromiyaa Kaaba Shaggar Salaalee Ona Dagam keessatti mana maanguddoo Oromoodhaa buleettii tokko gubuu fi mana Oromoota danuu akkasuma gubanii barbadeessuu qeerroof qarree Oromoo danuu hidhuu fi dhaanuu isaanii dhageenya gamasitti bilbiluun odeessa guutuu Oromticha tokkorraa arganne isiniif dhiyeessina. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Maleekamu bararri guutuu Oromiyaa irratti turee jira. Kaaba Shaggar keessa immoo Salaalee Ona Dagam magaalaa Aliidooroo keessaa jechuudha. Guyyaa irraa ganamaa jechuudha. Mana Aminoo kan jedhamu dhufanii guddaa keessanii waraanni addaa mootummaa kan jedhamu. Akkasuma torbee darbee dura immoo mana Zariyoon Ambirtir Biraanuu kan jedhamus immoo mana kutaa guyyaa tokko erga jiranii booda dabalataanis immoo maaliif miidiyaan darba jedhanii wanni miidiyaa hambuutu hin jiru wanti isaan fidan hin jiru waan isaan kun jedhan illee ni ilaalla jedhanii lammatoo deeganii qorqorroo lama jalaa gubanii jechuudha. Akkasumas immoo ammaa jiruu gadaamii seenaa fi jedhanitti namoota sanii gubanii turanii jechuudha. Kana malee qeerroowwan naannoo sana jiru isaan qofaa jiran illee isaan daandirra deemaa jiran illee qabbatanii kun ari'anii yeroo bitaa jechuudha. Addaa mootummaa kanaa kanatti jedhu ammoo isa magaalaa keessatti immoo isa daldalatee bilee qallisanii itti seenanii seenii daldaluu hin dandeessu jedhanii reebaa magaalaa yoom gaa kun? Kan isa darbee jechuudha. Kan magaala keessatti bartee gurgurtee jiraattii jechuudha. Egaa akkasumas seenaniitu gurguruu hin dandeessu yoo dabaltee gurgurta ta'ee nyaata illee qaqqabsinaa fi illee dhufnee reennaa bakka kanaa fi balleessina jedhanii deemanii jechuudha. Haadha nyaachisanii. Dhugaadhumatti gaa guddoo nama gaddisiisa gaa gochaan kun erga Oromoof Oromiyaa irratti raawwachuu jalqabee bubbuleera. Egaa ganna lama dura gara gidduutti lajjab jedhee amma immoo bifa adda ta'een amma gaa guutuudhuma Oromiyaayyuu wal ga'aa jira. Kan isin amma jettan ammoo mana citaa erga gubanii booda miidiyaa hawaasaatti ba'uusaa erga arganii waan fiddan hin qabdan jedhanii dabalataan manuma soqorqorrooyyuu gubaa akka jiranidha. Tarii kan isaa waan fiddan hin qabdan jedhaniif imma warraaqsi galaana uummataas qeerroo bilisummaa Oromoon yaamamee magaalotumaa fi honoota guutuudhuma Oromiyaa muraasa keessatti warraaqsi kun geggeeffameetu xinnoo lajjab jedhe ammas hin dhaabbanne malee Oromoon akka duraanii waliin ka'ees falmataa hin jiru. Isa kana gaa haala adeemsa Oromoo kana ilaalaniitu Oromoo kana hayyaratanii waan fiddan hin qabdan jedhu laataa'ame kana irratti maal jettu? Fakkiin mootummoota darbanirraa qabee erga Oromoon mootummoota naqanyaa sun gabroome alagaadhaan gabroome jalatti fakkiin uummata danuu kanaati kan argisiisanii. Ammas immoo isuma kana dhaaluun mootummaa mootummaa bilchiginnaa isin jiru. Uummata Oromoo argisiisaa jira. Qe'ee irratti har'a bakka sanyii facaafachuuf jirutti immoo gannatti deemaa jechuudha. Rakkoo beelatu isa kennamaa jechuudha. Kanatti rakkoo dararrii beelaa gara fuulduraatti gannatti deemu kanarratti mana isaa gubuu fi sanyii isaa gubuu fi maatii isaa beelessuu kaan ammoo sarraayyummaa kanas ajjeesuu kaan hidhuu qaqqabsuu immoo bosona keessatti gosoollee bineensa nyaachisuu kana jechuun isaa jechuudha. Tokkiyaa jechuudha uummata kanaaf uummanni kun gadi ba'ee falmachuu qabaa jechuudha. Iyya dabarsee tokko ta'ee waan qabuun gadi ba'ee kan falmatee cunqursaa barabaraan odaa 150 irra ture keessaa inni ammaa kun immoo hamaadha jechuudha. Cunqursaan uummata kanarratti raawwachaa jiru jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo waliin galee tokko ta'ee waan qabuun gadi ba'ee falmachuu qabaan jedha jechuudha. Egaa waliin ta'ee tokkummaadhaan gadi ba'ee falmatuu qaba isin jettan akkuma jirutti ta'ee kanaan dura bakkootuma muraasatti Oromoon du'aa waan tureef tarii olola mootummaanis oofuun uummanni Oromoo du'aa hin jiru isa mootummaan jedhu dhugaatti fakkaatee fudhatee callise ta'uu mala hamma ajjeechaa fi qabeenya Oromoo gubachuun guutuu Oromiyaa ol ga'aa jira. Inni kun ammoo deebisee akka Oromoon tokkummaa isaas jabeeffatee waliin ka'ee falmatu gochuu danda'a.
warraaqsa bara 2014-15 keessa ka'e sanas yoo ilaalle akkasuma kutaalee Oromiyaa muraasatti jalqabee dhumarratti jabaatee aga 18tti guutuu Oromiyaa ol ga'eetu humna mootummaa sanaa laaffise. Haa ta'u erga inni laaffise booda qabsoon bilisummaa Oromoo akka yaadame galma ga'uu didee gufatee ammas ajjeechaan saamichi isuma duraa ta'e sanammoo kan taasise Oromoon namuma dura bu'ee dubbatu namuma carraa miidiyaa argate namuma namni ilaalu itti faarse kana ilaalee deemuu galma qabsoo bilisummaa isaa wallaaluuf wallaalchifamuutu kanaan ga'e ka jedhamus jira. Mee Oromoon amma yoo deebi'ee waliin ka'e deebi'ee akka kanaan dura akka hin goyyomnee fi kan Oromoon qabsaa tureef qabsaa jiru galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Jaarmiyoonni tokko tokko impaayera Itiyoophiyaa Dimookiraatessoo irra jedhamtu jira. Gariin ammoo hiree uummata Oromoodhaa. Uummanni kan ofiin murteeffatu ka jedhutu jira. Kaan immoo ka walabummaa Oromiyaa dhugoomsuuf bilisummaa Oromoo mirkaneessuu mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatu warri jedhanis jiru. Mee galmi qabsoo bilisummaa Oromoo kanuma jalqabaa kaasee gammaatti Oromoon itti jiru kan Oromoof furmaata ta'u isa kam mee kanarratti yaada keessan nuu qoodaasin? Uummanni Oromoo kaleessi kan meeshaa ture dhiyaate gootonni Oromoodhaa banuudhaa jechuudha. Mirga addaa biyyummaa isaa kabachiisuudhaa jechuudha. Daangaa isaa kabachiisuudhaa. Qasasaa irratti addaa ta'uudhaa jechuudha. Kanneen biraa osoo hin taane irratti jechuudha. Kanaaf amma uummata Oromoo halammaatti goota Oromoo kan galaafachaa ture jaartummaadhaa jechuudha. Qaxoo jaartummaan filaatira qaxoo jechuudha. Karaa jaartummaanii ammoo filaanata beekaa waan falmee dhamadhee ture deebisee nama biraatti dabarsee sunniidha jechuudha. Uummanni Oromoo ammas qabsaa'ee qamadhee dhufe firee isaa nama biraatti dabarsee sunnii hin qabu jechuudha. Ofii murteessuu qaba malee qal'oo galma geessu ofii waan irra ga'e kana itti adeemu qaba malee lafa beektu deebisee nama biraatti laafii qabu. Laafii uummanni Oromoo isa kanarratti jechuudha. Qaxxoo ofii sana jechuudha. Deebisee nama biraatti laachuudha. Ammoo kanatti siin jira karaa lamalee siin ta'e wanti uummata Oromoo jedhamu. Kana booddee uummanni Oromoo kanatti galmatuu qabaabi. Kanaaf uummata Oromoo waan isaan murteeffachuu qabaabi. Fireen isaatti immoo hamma inni sollaataa biyyummaa isaa mirkaneeffatee daangaan isaa kabajamee namummaan isaa kabajamutti qaba kanatti ofii kabachiisudha malee namni akka isaan kabachiisu immoo beeku qabaabi uummanni Oromoo. Gaaruma hordoftootaafi dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu kan amma dhageessan kun gochaalee ammeenyaa giddugaleessa Oromiyaa Kaaba Shaggar Salaalee Ona Dagam keessatti loltootaaf poolisoota Koloneel Abiyyiin Oromoota mudataa jiru irratti odeessa Oromticha gamasiirraa argannee sin dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan lixa Oromiyaa godinaa Wallagga lixaa Ona Aayiraa keessatti guyyaa lamaan kana loltoonni poolisoonni mootummaa kunuunfataa impaayera Itiyoophiyaadhaa Oromticha tokko ajjeesuudhaan erga ajjeesanii boodas reeffa isaa bosonatti darbanii bineensi akka nyaatu taasisuu isaanii dhageenyee gamasitti bilbiluun odeeffannoo guutuu Oromtichaa Ona Aayiraa tokkorraa arganne isiniif dhiyeessina. Ammas turtiin keessan aga xumuraatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Haalli lixaa Oromiyaadhaa akkuma kanaan dura akkaan hammaatee jira. Guyyaadhuma kaleessaa kana naannoo Ona Aayiraatti Oromoo tokko manaa fuudhanii hidhanii isa booda ajjeesanii gatanii tureef isaa bineensi nyaatee alatti argame oduu jedhutu jira. Konyaa qillee Wallaggaa walumaa gala lixa Wallaggaa keessattis Oromootni ajjeefamaa hidhamaa qabeenyi isaanii gubataa jira. Dhiyeenya kana nus amma dandeenye uummata Oromoo dhageessisaa jirra. Waan guyyoottan lamaan sadan kanaa waan quba qabdu uummata Oromoof ibsi. Akkuma jedhamu dubbiin kun illee sirriidhuma. Wanti adeemsifamaa jiru biyya keenya irratti akka dhiyaatanatti wanti gaariin tokko illee hin jiru. Dhiibbaa waraana mootummaatiin baay'ee namni dararamaa jira. Ammallee akkuma jedhame naannoo Aayiraa godhayyaa iddoo jedhamtu manni namaallee kan isaan gubanii keessaa ari'anii akkasitti maatiin kan bakkeetti asirraatu jira ammummaatti. Naannoo Aayiraa iddoo kam jettee? Godhayyaa jedhamti iddotti. Magaalaa Aayiraarraa naannoo sa'aatii walakkaa caalaan ta'u. Amma bakkitti Oromticha tokko ajjeesanii reeffa isaa bakkeetti gatanii bineensa nyaachisanis naannoo Boonayyaa kanaa? Naannoodhuma sana inni asfaaltii gubbaatti ajjeesanii achumatti bakkeetti gatanii akkasuma bineensa nyaachisan sirriidhumannis. Egaa naannoo Aayiraa kanatti bifa suukanneessaadhaan Oromoo ajjeesuun kun isa jalqabaa miti. Akkuma waliin quba qabnu baatii 6 yookaan 7 dura dargaggeessa tokko
manaa fuudhanii akka malee itti roorrisanii dhaananii harka kana duubatti cabsanii dhumarratti immoo ajjeesanii abiddaan illee gubanii yeroo isaan suuraa isaa akka nama foon jeeji'ee waaddatuutti mukarra kaa'anii guban faatu mul'ataa ture. Kunis immoo gaamasa dabalataati kanallee menuu kaasi. Kunis waama sirriidha. Wanti mootummaan kun gochaa jiru baay'ee wanta namatti hin tolleedha. Himannaa isaallee kan nama suukanneessuudha. Dubbachuun isaallee kan nama eellaasisuudha. Baay'ee namatti ulfaata. Wanti isaan godhaa jiranii mootummaadha jechuun hin danda'amu. Baay'ee mootummaa gadheedha. Mootummaa haramaniidha jechuun hin danda'amu. Akkasitti baay'ee rakkina guddaa keessa jira biyyi kun. Goobutti galuutti qotachuutti nama maasiirraa ari'anii akkasitti akka kanatti mana cufee mana isaa dhiisee kan baqatee bakki illee jiru mammaatti maasii yeroon kun yeroo qonnaati. Akka itti qonnaa qotatullee uummanni kun wallaalee karaarra jirmuuf illee namni sodaate amma guyyaa isaan kanis atitti socho'an tokkollee kan hin jirredha. Egaa ajjeechaan amma lixatti ta'aa jiru kun giddugaleessa Oromiyaa onoota lixa shaggar akkasumas kaaba shaggar kaaba lixa shaggar konyaalee gujii lamaan booranaa gara wallootti dhiyeenya kana gara kibba ba'aa Oromiyaa gara baaleetti ba'aa Oromiyaa Harargeettis bifuma wal fakkaataan giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessattillee tunafin Oromoonni manaa gadi fuudhamaniitu dhaanamaaf ajjeefamaa jiru. Isa kanatti furmaata godhuuf maaltu falaa akka jedhutti deemna. Oromoon qabsaa'uu hin dhiibne qabsaa'aadhuma ture. Haa ta'uuti galma qabsoo bilisummaa isaadhaan wallaalchisuu fi burjaajii garaagaraatu yeroo garaagaraatti qabsoon kun jala ga'eetu gatata yookaan galma isaa'an kaaka. Mee amma egaa Oromoonni akkuma guutuuttuu sochiidhumatti jirtanii maaliif qabsaa'aa jirtu galmi qabsoo bilisummaa Oromoo kun maali? Mee waa'ee walabummaa irratti bilisummaa irratti hiree ofii murteeffannaa isa jedhan kana irratti waan quba qabdu yookaan maaliif akka qabsaa'aa jirtan osoo nu ibsite? Wanti qabsaa'aa jiruuf abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudhaaf. Isa kanaaf qabsoodhaa fi fincila adda addaa geggeessaa irraa ammallee itti fufna. Yeroon kun amma nuuf akka nu ilaallutti yeroo xumuraatennee yaadna. Amma kanaan dura ta'e wanta haaraas miti. Tichis wanti kana caalu wanta nutti hin dhufneef sodaa tokko malee ammallee fuulduratti qabsoodhaa itti adeemaa jirra nuyi. Kun immoo biyya Oromiyaa guutummaa danda'u ta'eefi kanaaf sabni kun hammila irratti hafee jiru kun immoo qabsoo mataa isaatiin geggeessaa jira. Kanaaf amma ofirraa fonqolchitutti immoo nuyi gadi hin teenyu bareedamuun immoo kan irraa duwwaa miti. Kanumaan dura achi as nutti dhufe sababa kanaaf bareegamaaf immoo sodaa tokkollee hin qabnu ammallee nuyi qabsoo keenya itti fufaa jiru. Tole egaa ulfaadhu har'aaf asuma irratti xumurra fuuldura sitti deebi'insi odeeffadha Oromoota amma kanaan dura ajjeefamanis kan kaleessaaf dheengadda kana ajjeefames immoo guutuusaa yookaan gadi fageenyaan seenaa isaanii sirraa qoradhee uummata Oromoo nan dhageessisa kanarraaf ulfaadhu nagaatti. Ta'uudhaa kan akka malee hidhamanii mana hidhaa gullisoo keessatti dararamaa jiran illee jiru. Callumadanii manaa sassaabanii baay'ee namoota dararaa jiru. Daa'ima namoota waggaa 9 kan 15 kan 20 kan 30 barsiisonni hidhamanii jiran naggaadonni uumamaa baay'ee qabsoollee kan hin isaan kana dararaa jiru. Isaan kanallee kan nu yaadattan jedhanii yaada. Ammam ta'u baay'inni isaanii kan maqaan beektus yoo keessa jiraate erga kaafteetu nu ibsite. Baay'inni isaanii ammana jechuu hin danda'u. Isaanollee gara 300 hin ta'u. Achi keessa barsiisaa Fijigaa Kaabataa kan jedhamu, Guutamaa Kaddiidaa kan jedhamu, Taammanaa Taaddasii kan jedhamu, Jarreettaa kun illee ganda tokko saddeensanii. Amma kana jechuun danda'amu hiriyyuun qabanii aanaa irraa kan hafe ganda illee hidhanii akka kanatti namaan taphachaa jiru gaajara kun. Egaa gullisoo keessatti yeroo darbe daa'ima ganna 9 ajjeesan achii booda haadha Oromoodhaa da'umsaaf ciniinsifattu akka isheen ambulaansii argattee gara hospitaala Gimbii hin deemne dhorkachuudhaan akka isheen duutu taasisanii abbaaf ilmas irratti rukutaniiru. Mee dhimma gullisoo kanas waan amma kaaftee ala yoo jiraate gabaabsitti nu dabalii hin xumurra. Abbaa filannee deesanii deeggaddanni kun abbaan laga bonee egaa mucaan immoo buddeen baatee geessaa fiira. Mucaa waggaa 9 maawwattaniiti. Mucaa battalumatti abbaan darbanii rukutanii hospitaala ture abbaan kan du'ee fi jiraasaallee hin beekan amma akkasitti gullisoo keessa namoonni akkasitti dararamanii mana hidhaa yeroo ammas yaalaa kana yoo ilaaltan dhukkubni kun illee baay'ee reefu biyya keenyatti babal'achaa jira. Duraan illee amma kanatti hin turre kana keessaa immoo nama hidhattuma dabalaa yeroo ammaatti. Kun gochaalee ammeenyaa loltootaaf poolisoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan giddugaleessa Oromiyaa lixa Oromiyaa
kibba Oromiyaa Konyaa Gujiif Boorana akkasumas kibba Ba'a Oromiyaa dabalataanis Ba'a Oromiyaa Konyaalee Harargee lamaanii fi Walloo keessatti raawwataa jiru danuu keessaa har'aaf gara lixa Oromiyaatti bilbilee Konyaa Wallagga lixaa Ona Aayiraa keessatti Oromtichi tokko guyyaa lamaan kana ajjeefamee reeffi isaa bosonatti darbamuun bineensi nyaatamuusaa kan Oromticha Ona Aayiraa irraa odeeffannee sin dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan haala waliigalaa yeroo ammaatti Oromoonni kibba Ba'a Oromiyaadhaa Konyaa Baalee keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee marii gabaabaa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo qarree bilisummaa Oromoo tokko waliin qabaanne isiniif dhiyeessina. Itti dhiyaadhaa. Qarree bilisummaa Oromoo kibba Ba'a Oromiyaa Konyaa Baaleedhaa. Akkuma liinuu quba qabnu qeerroon bilisummaa Oromoo warraaqsa galaana uummataa Waxabajjii bultii 8dha yaamtanii agammaatti kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti bifa garaagaraan itti fufee jira. Konyaa Baalee keessattis immoo akkuma quba qabdu magaalota hedduu keessatti gaggeeffamaa ture. Ammas Oromoonni gamas jiran waan kana bifa danda'aniin itti fufanii akka jiranittan quba qaba. Mee waan torbee kana guutuu gama kibba Ba'a Oromiyaa Konyaa Baaleedhaa keessa jiru nu ibsiitii gara marii keenya bal'ina isaatti seenna. Akka godina Baaleettitti qeerroon bilisummaa Oromoo bakka isaa duriitti ijaaramee gurmuudhaan hojii isaa ittuma jira. Hojiin isaanii tokkoffaan amma uummanni Oromoo galaana irra dhangala'aa kan jedhu kaayyoo kana qabatanii isaan wal gurmeessanii amma hojiitti seenaa jirani. Amma haalli kibba Ba'aa keessa jiru kun nama sodaachisa. Ajjeechaan Oromiyaa guututti raawwataa jiru kun Gujii yookaan Wallaggaa qofa osoo hin taane akka Oromiyaa guututti jechuun dandeenya. Uummanni shororkaa keessa jira. Waraanni humni addaa jedhamu kun yoo barbaadan ajaja mana murtiitiin ala mana namaa seenanii nama gaffuudhanii yoo barbaadan hin hidhanii yoo barbaadan achi baasanii bakka eeggatanii bineensi nyaataa waan akkanaa kana fa'aatu jira. Akka guutuu Oromiyaatti jechuun hin danda'a. Haa ta'uu kibbi bahaa hanga duraanii itti cimuu baatus amma garuu haala sodaachisaa keessa jira. Akkuma tuu jette ajjeechaan hidhaan qabeenya Oromoo gubanii barbadeessuun waggaa lamaan kana lixa Oromiyaa giddugaleessa Oromiyaa onoota lixa Shaggarii fi Kaaba akkasumas Kaaba lixa Shaggar Konyaa Gujii lamaaniif Booranaa keessatti deemaa ture. Amma gara Konyaa Baaleettis Ba'a Oromiyaa Harargeettis akkaan babal'atee jira. Haa ta'uti amma xinnoo kan abdii namatti horu duraan Oromoon akkuma guutuutti yookaan ammoo gamisaan kan jechuun danda'amu sobamee ture. Bilisoomneerraa namoota dhuunfaa fi jaarmiyoota siyaasaa tokko tokkoon akka waan bilisoomeetti mootummaan kun kan isaa akka ta'etti moofamee mootummaan irratti jabaateetu gaama guutuu Oromoodhaa obbaasaa jira. Oromoonis waan dammaqe fakkaata. Gara fuula duraatti Oromoon akka kanaan duraa deebi'ee akka hin sobamnee fi maal hojjechaa jirtu akka qeerroo bilisummaa Oromootti fakkeenyaaf Oromoon akka sobamu kan taasisu Oromoon galma qabsoo isaa wallaaluudha. Waa'ee walabummaa kana waa'ee bilisummaa waa'ee hiree ofiif murteeffannaa jaarmiyoota siyaasaa fi hayyootaan dudubbatamu kana maal beektuu ageessaatti deemuuf taatu amma warraaqsa keessan ageessaatti itti fuftu. Silaama Oromoon bilisoomee jira jedhanii uummata afaan faajjessan kana kun Oromoon hin gabroome malee hin bilisoomne gabrummaa duraanirra irra caalee itti argame amma. Bilisoomne warri jedhan warri dhuunfaa bilisoomuu danda'u warri faayidaa xixiqqoodhaaf jecha karoora mootummaa nafxanyaa amma aangorra jiru kana galmaan geessisuuf warri hojjechaa jiran ni jiru amma. Keessattuu akka godina kibba bahaa kanatti maanguddoo jedhanii sheekotii jedhanii kanniintu gadi qabaa jira. Kanallee qeerroon amma itti baree jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo karaa adda addaatiin akka isaan waan kanarraa of qusatan ittuma himaa jiru. Haa ta'uuti Oromoon bilisoome kan jedhan inni soba. Uummanni keenya kana beekuu qaba amma. Bilisummaa osoo hin taane gabrummaadha kun. Gabrummaa ka durarra caalaa daran nutti ta'ee argame amma nu. Uummanni keenya bakkeetti waraabessi nyaataa jira. Manni irraa gubachuu jira. Jumlaadhaan hidhamaa jiru. Kun waan addaati. Waan akkanaa kana argee hin beeku akka footti. Haa ta'uu qeerroon garuu gurmuusaa cimsatee qeerroon bilisummaa Oromoo qabsoo isaa galmaan akka gahu fiixaamafan. Ulfaan dhugaa amma abbootiin keenya sheekonnis haa ta'u luboonni namoonni gurguddoon maanguddoonni tarii barnoota gadi fagoos waan hin qabneef yookaan ammoo qaamota garaagaraan akkuma sobamaatti baran arra sobamaa jiranii
Itoophiyaan impaayera ta'uu ishee wallaaluu danda'u. Impaayerri Itoophiyaa kun akkuma impaayeroota addunyaa garaagaraarra turanidhaati afaan qawween biyya Oromiyaa walaba turte mootummaa mataasii qabaataa turte cabsanii impaayera keessatti qabatanii. Kanaaf impaayerri Itoophiyaa kun akkuma kan Oromoo taateetti kan ilaalu gaaffiidhuma mirgaa yookaan dimokiraasii qofa gaafatuun furmaata akka fidutti warri ilaalan jiru. Isin immoo dhalootni amma ol ka'aa jiru kun seenaa addunyaas kan impaayera kanaas beektu. Kanaaf galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa isa kamiif kan isin qabsa'aa jirtammee hawaasa keenyas barsiisuuf ta'u maanguddootaa fi sheekotaaf luboota keenya kan dogoggoran yoo jiraatellee hubachiisuufi. Bilisoomee kan jedhani jarri akka isaanitti yaadni isaanii Oromoo gandaan qoodutti kun hin ta'uu qeerroon bilisummaa Oromoo kanarratti hojjechaa jira akka gara keenyatti. Oromoon bilisoomee kan jedhan amma kun jala sararee wannan himuu barbaadu Oromoon hin bilisoomne hin dabroomne malee. Tarii namni kophaatti bilisoome jiraachuu ni danda'a. Garuu namni kophaatti bilisoome sun uummata Oromoo hin jiru. Mootummaan amma aangorra jirus ka Oromooti jedhanii uummata afaan faajjichaa jiran. Ka Oromoo osoo hin taane maqaa Oromootiin tolee sirriidha. Garuu sirna naftanyaa isa moofaa duriisan isa deebisuudhaaf wixxifataa jira. Deebiseellee hanga argaa jirrutti kun mootummaa Oromoo kan jedhan kun sobaa jechuun barbaada akka poolisii. Qeerroon gara warraaqsa isaatti deebi'uun qabaa jedha. Tole egaa ulfaadhuu gama koonni gaaffii namaaf qabu xumureera fuulduratti deebi'een yaada keessirraa fuudhee uummata Oromoon ga'a tarii waan itti dabaltu yoo qabaatte itti dabalii hangama koon asumaan nagaasitti dhaammadha. Uummata Oromootiif waan dhaamuu barbaadu kutaadhaan gandaadhaan akkasiin qoqqoonne Oromoon tokkuma duris as waaqoo guutuu ajja adamsaadoo kan qabsaa ture baalee osoo hin taane Oromiyaa guutuuf Taaddasaa Biruus akkasuma Oromoon kaabaa kan kibbaa hundi keessanuu qeerroon bilisummaa Oromoo qarreen keessattuu tokko ta'aatii humna keessan ibsadhaatii gara warraaqsaatti seenaa jechuun barbaada. Gaaruma gaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu kan ammamaa isarratti isin dhageessifne dhimma warraaqsa galaana uummataa fi haala waliigalaa yeroo ammaatti Oromoonni kibba ba'aa Oromiyaa Konyaa Baaleedhaa keessa jiran giddugaleessa godhatuudhaan marii gabaabaa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo qarree bilisummaa Oromoo kibba ba'aa Oromiyaadhaa Konyaa Baalee tokko waliin qabaannee isiniif dhiyeessineedha. Akka waliigalaattamuu sagantaa keenya guyyaa har'aatiin gochaalee ammeenyaa Oromoota giddugaleessa Oromiyaa Kaaba Shaggar Salaalee Ona Dagam keessa jiraatan irratti raawwataa jiruu fi Oromoo ajjeesanii reeffa isaa bineensaan nyaachisuu lixa Oromiyaa Konyaa Wallagga lixaa Ona Aayiraa keessatti guyyaa lamaan kana raawwate dabalataanis haala amtuu bulchiinsa mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz godina addaa saba Oromoo Matakkal keessatti Oromoota Matakkal mudataa jiru kan Oromticha gamasirraa bilbilaan odeeffannee isin dhageessifneef haala Oromoonni kibba ba'aa Oromiyaadhaa keessa jiraniif haala waliigalaa warraaqsa galaana uummataa irratti marii gabaabaa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokko waliin qabaanne isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jechaa haala amtuu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaan keessa jiranitti ammoo furmaata godhuu fi tokkummaa Oromummaa fi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kan ganamaa kan gootonni fi hayyoonni Oromoo qaqqaaliin bu'uuressanii aarsaa lubbuu fi qaamaadhaas itti baasanii darbaniif arras itti baasaa jiran. Kan walabummaa Oromiyaa mirkaneeffatuu takkaa'uu Oromiyaa impaayera Itoophiyaa jalaa walaboomsuu uummata Oromoo bilisoomsuu akkasumas mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa gadi dhaabbatuu giddugaleessa godhatuun falmaa keenya afiniinsinu jechaa sagantaa keenya har'aas asirratti xumurraa aga sagantaa keenya yeroo biroo walitti deebinutti uumaan nama borii nu tolchinnaa.